Fincila uummataa Itoophiyaa keessa tureen bara 2018 dhaaba siyaasaa yeroo sana biyya bulchaa ture keessatti jijjiiramni taasifamuun Dr. Abiy Ahimad gara aangoo ministeera muummeetti dhufan. Yeroo Abiy Ahimad gara aangootti dhufanitti seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiirama yeroo ce'umsaatti jedhamuun hayyoota dhaabbilee siyaasaa fi mootummaa aangoo qabatee jiru dabalatee yeroo ce'umsaa ta'uu himaa turan. Erga Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii kaasees dhaaba isaan keessaa dhufan keessatti dabalatee raafama siyaasaa baay'eetu taasifamaa ture. Biyyattii bakkoota garaa garaatti jeequmsoonni lubbuu namoota hedduu galaafatan boodarras hanga waraanaatti deemeera. Ammas wal dhibdeen siyaasaa fi rakkoon nageenyaa ni jira. Raafama siyaasaa biyyattii keessatti ta'aa tureef jiruun keessumaa yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahimad gara aangootti dhufan paartilee fi rogeeyyiin yeroo jijjiirama ce'umsaa keessatti raafamni akkanaa jiraachuun adeemsuma biyyoota jijjiirama keessa jiraniitii jedhamaa ture. Garuu bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy Ahimad ammayyuu yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jira. Profeesar Mararaa Guddinaa dura taa'aa dhaaba Koongirensii Federaalistii Oromoo Abiy Ahimad aangootti dhufuun hordofe mana hidhaa keessaa akka gadhiifaman taasifaman. Yeroo sanatti siyaasni Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarra jira jedhanii ture. Amma hoo siyaasni Itoophiyaa daandii isa akkamiirra jira jechuun gaaffii dhiyaateefiif yennaa deebisan akkas jechuun eegalu. Daandii qaxxaamurtaa yoo hin gara fooyyee qabutti qaxxaamurtaa yoo hin gara badiitti qaxxaamurtaa garuma badiitti deemaa jira. Warfaan ammoo qaxxaamurree finneessa jedhu sana xinnoo hin hafa. Mootummaa tokkotti madaaltu waan sadii gurguddaa waan sadiidha. Tokko nagaan uumameera isa jedhudha. Nagaan biyya sanatti uumamuu hin dandeenyeedha. Waggaa 5 darbe kuni sabni sun isa durii caala yeroo nagaan waggaa 50 kan nuti qabsaa'aa turre sirna dimookiraasii jedhamu, sirna bulchiinsa gaarii jedhamu hin argannaadha. Kanaaf qabsaa'aa turre ammas qabsaa'aa jirra. Innaa laaltu sirni dimookiraasii dhiisitti sirni diktaaterii jedhamu kuni humnaan bulchuun kun iyyuu akka ta'utti deemuu hin dandeenye jechuu kooti. Sadaffaan immoo guddina biyyaati. Badhaadhina isa jedhamu kana. Maqaadha malee badhaadhinni biyyi suni waan nyaatee bulu akkatti nyaatee bulu rakkoo bal'aa keessa galeera. Yeroon ce'umsaa sun inni xumurame moo daandiin taane qabate? Kanaaf daandiin taane qabate. Fakkeenyaaf akkamiin ibsama? Kan egaa kan dubbatamu galgalaa ganamaa tokkummaa biyyaatti, sirna dimookiraasiitti, sirna guddinaa badhaadhina jedhamudha. Amma kun hundisaa irra jireessa isaa otoo hin taane harki guddaan caalmaan isaa abjuudha. Abjuu duwwaadha malee tokkummaan lafatti mul'ataa jiru hin jiru. Biyyi suni seenaa biyya sanaa akka adda ta'etti ammoonatti karaan beekamnani tokkummaan biyyaa laafaa jira. Sabni walitti bu'aa jira. Abjuun nagaa jedhamu sun abjuu ta'ee dafee. Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii adda bilisummaa Oromooti. Yeroo dhuma sanayyuu mootummaa gara aangootti dhufeen kan yeroo jijjiirama ce'umsaatti jedhanii seenessuun dogoggora ture jedhanii sababa isaas ennaa ibsan akkas jedhu. Kan ta'e warruma rakkoo uumaa ture waggoota 27 fi sanaa oliif aangorra turanii qaama rakkoo turantu isaanumti immoo fincila uummataa kanaan dhiibamanii jijjiirama of keessatti goona jedhanii as bahanii sanammoo uummannis abdatee qaamonni adda addaatis abdatee isaanumti nu ceesisu akkaataa jiruun fudhatanii haala sanatti seename tasantu dogoggora jalqabarraa. Qaamni rakkoo biyyattii ture aangoo afaan isaa qofa jijjiirrachuudhaan aangoo qabatee itti fufee inni sun hanga har'aatitti madda rakkoo ta'ee itti fufee jira. Madda jeequmsaa ta'ee itti fufee jira. Biyyattiin sirnatti yoo deebite rakkoon kun hundumtuu waan gaafatamuuf uummanni waan gaafatuuf filannoon haqa qabeessis akka hin geggeeffamne gaafin sirnaa akka hin kaane iddoo adda addaatti jeequmsa harka caalu sirnichumti tolchee bocee uumuudhaan biyya rakkoo keessa tursuudhaan bulchuu imaammate fakkaata. Amma Itoophiyaan daandii isa kam qabatteetti jechuutii dandeenya? Jalqaba yaaddoon namoota baay'ee biraa keessumattuu Oromoo biraa illee ka'u Itoophiyaan diigamuuf taati. Itoophiyaan kun akka hin diigamne kanaaf sana godhuu qabna. Ilaalchi jedhu rakkoodha. Maddi rakkoo biyya kanaa impaayera kanaa gaafa dhalattee kaatee kana. Wareegama kamiinuu biyya tana tursiisuu qabna. Impaayera tana akka taatetti tursiisuu qabna kan jedhuun sabni baay'een dhumee jira. Kan ta'uu qabu biyyi fedhii walootiin utubamti.
hawaasni tokko waliin jiraachuu gaafa barbaade hawaasa politikaa tokko ijaarrachuu yoo barbaade yoo dantaatti qabaate qofa waliin jiraata. So waliif jiraachuuf jecha yookaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa kana walitti cafaqanii jiraachisuuf jecha isa dubbii hangafaa godhatamee lolli biyya kana keessatti deemu hundi dhaabbachuu qaba. Kanaaf biyyi tuni yoo nagaa argattee ollooma gaarii yookaan immoo biyyooma gaarii waliin jiraachuu kan dandeessu ta'e inni sun fedhii uummataatiif dhiyaachuu qaba. Kanatu lola kana dhaabuu danda'a. Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa damee qo'annoo fi qorannoo kan ta'an obbo Kadir Maammoo dhimma kanarratti gaafannee ennaa deebisan yeroo jijjiiramni bara 2018 dhufee kaase yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jirra jedhanii jijjiiramicha kan filannoo duraa fi filannoodhaa boodaa jechuun ibsu. Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufee hanga filannootti yeroo jiru yeroo ce'umsaa jennee ilaaluu dandeenya. Mootummichi mootummaa ce'umsaatii miti. Mootummichi mootummaa hooggansa jijjiiramaa gara ce'umsa mootummaa uummataan filametti geessuudha jennee ilaaluu dandeenya. Hooggansa jijjiiramaa yeroo ce'umsaa fudhatee tokko dirree siyaasaa bal'isuudhaan, lama dhaabbileen siyaasaa biyya ala jiranis biyya keessa jiranis ijaarama isaanii tolfatanii mootummaadhaan deeggaramanii bilisaan deebi'anii akka of gurmeessan yeroo kennuudhaan. Riifoormii seerota ukkaamsoo ta'an irra deebi'anii riifoormii irratti gaggeessuun fooyyessuudhaan. Riifoormii dhaabbilee bilisa ta'an ijaaruu keessatti riifoormii bal'aa taasisuudhaan. Boordii filannoo amanamaa ta'e ijaaruudhaan hanga filannootti yeroo ture sana yeroo ce'umsaati jennee ilaaluu dandeenya. Biyyi kuni hanga sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf hawaasa bu'uura sirna dimokiraasii ta'u sababaawaa ta'e qabaannee sirna dimokiraatii keenya ititutti yeroo jiru akkuma ce'umsaatti fudhatamuu danda'a. Galmi keenya deemee dimokiraasii waan ta'eef. Aangawoonni mootummaa bakkaa bakkatti ajjeefamu, dargaggeessi bakkaa bakkatti yeroo ajjeefamu ni argina. Eenyutu ajjeese yeroo jedhamu tokko eenyummaan isaa kan hin beekamne ni ajjeefa. Bulchiinsi tokko bulchiinsa kan isa jechisiisu immoo nageenya lammiilee isaa eegsisuudha. Namni akka hin duune taasisu inni jedhu isa kana keessatti dhabameera warri jedhanii isin qeeqan jiru. Dhugaareetti gaafatamummaan bu'uura mootummaa kamiitu olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Biyya kana keessa maaltu jira? Amma dura miidiyaan kun ukkaamamee jira, bilisummaan miidiyaan jiru jedhamee yeroo dirree siyaasaa bal'isuuf murteeffamu bilisummaan miidiyaas akkasuma eegame. Yeroo Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufu miidiyaan fakkeenyaaf ministeeriin gara 12-13 caalu amma 100 gara 20tti siqa. Sooshaal miidiyaan akka malee babal'atee jira. So yeroo kana keessatti carraa kana namni misoomaaf aadaa dimokiraasiitti dagaagsuuf osoo hin taane haala adda addummaa saboota gidduu babal'isuun fincilaaf dargaggoo kakaasuuf karaa hin malleen walitti bu'iinsa kakaasuuf itti fayyadamuun bal'inaan mul'ata jira jechuudha. Humnootni kunniin rakkoo kana yeroo kakaasani caasaa mootummaa irrattis ta'ee qaamolee nageenyaa keenya irratti dhiibbaa yeroo geessisani deeggartoonni isaaniis ta'ee isaan akka jagnaatti ilaala. Gaafa mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu fi deemu immoo akka waan mootummaan uummata kutaa biyyaa sanaa dhiibuuf deemetti miidiyaa irratti ololsu. Burjaajii garagaraa. Biyyi kun bal'aadha akkuma beektu.